السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دبينا قانا مدبتي نمن أسسيفتو جت ورمون دبيا كميتو إسن دبي يجون إسن ولا مبيخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوغا صدوما نتي إيغا بيايا وإيغال أچي درات مو نمني ياي سنقدسو يجو garuu baay'inni nama keenyaa waggaa 30 gahee jira eegaa deemuu guddise jechuudha. Deemuun tun bu'aa ni qabdi. Deemuun tun ammoo nama akkamirraa biyyaa bahuun barbaachifti. Namni biyyaa bahu kunoo maal godhata? Namoonni keenya baay'een biyyummaa deema malee wanni inni faayideeffatuu fi wanni inni godhatus hin jirtu. Garuu akka nama tokkootitti biyya yaa'uun miidhaa gurguddoo qabdi. Keessaafuu warra karaa Soomaaliitiin biyya namaa deemu dhageeffadha. Namni karaa Soomaaliitiin biyya namaa deemu baay'een isaa rakkoo cimaa keessa deema. Rakkoo hagana hin qabne tan ammaas madaalamuu hin dandeenye sun keessa baha. Kunoo namni biyyaa deemee dura Soomaalii gaseennaan rakkoo seene jechuudha. Eegasii yeroo baara tarkaanfate rakkoo gurguddoo keessa seenammas. Yaa obboleeyyan rabbiin achiis ni jira biyya namaatis ni jira dhugaadhaa baane akhitti biyyaa baane yoo eega biyyaa baane nu milkeessee nu haa galchuu jechaatuma jirra malee biyya namaa takka keessa gammannee hin beeknu. Keessattis gartee jireenya bareedaa agarreennee takka yaannee hin beeknu. Garuu dubbiin biyya namaa keessa jirtu akkaataa biyyatti namni yaadee amma laalu sunii miti. Dubbiin biyya namaa keessaa jajjabduudha. Namni ati bira dalayduu namaa keetii mi obboleessa keetii mi fira keetii miti. Yoo aare isaa gartee bakka biraatti aare eessi bira dhufee yoo ati dubbatte rakkoo gurguddoo sirra gahaa jireenya keetuu akka gartee jireenya dunyaa kanaatirraa hubaddu si taasisa. Kun ammoo waadhamni waan jaalatan hin taane namni gartee dhaba isaatiin illee obsee jiraachuun dirqama namaati. Garuu biyya namaa gaarfachuu yeroo hunda biyya namaa komachuu yeroo hunda biyya namaa gartee ni dheeyna jedhanii hawwuun nama gassi gooti malee nama obsin gootu. Namni meeqaan tam kan biyyaa deemee biyya namaa dhufee duwwaa biyya dachee baay'eetu jira. Namoonni immoo biyya namaa deemee akka carraatitti nama 1,000 keessaa namni 2-3 ni milkaa'aa na fakkaate. Baay'een isaa fayya dhabaan galaa miidhaa adda addaatiin galaa kaan lubbuu isaa dhabeetu hafa. Kanaafuu biyya oduutallee abaloo du'essi beekan sun keessa hoo jiraatan silaa namni gurri cufaadhaa hin dhaga'umaa takka. Namni Itoophiyaadhaa gurri isaa cufaadha. Akka gaarii maarkaatii bakka takkitti gartee fuulatti deeffate sun malee hin beeku. Nama jechuun kan biyya isaa keessatti hojii fedhee waa ta'uu hojjetuutu nama. Bar biyya jechuun biyya tee keessa teessee waan feetee hojjettee biyya namaa keessatti hedduu agarre waan agarra keessa namni biyya kana guddatte tana
irra guddaa warri biyyaa dirree leenjiititti bobba'a. Leenjiineet yoo hojii dhabeellee mana deebi'a. Eekka leenjii biyya isaa biitti isaa nagaya taatee manatti dacha'a. Keenya immoo kan leenji'eewu ni dheeysa keessa. Obboleessa lubbuun guyyaa rabbiin sirraa baasu malee hin baatu. Lola dheeyxuu lubbuun ta'e hin baatu. Yoo rabbiin sababa achisi godhe malee. Onnee bishaan if hin godhinaa oduma beeytanii. Biittiin isin ta'utu okkaa itti jirtan kana yaatan. Kanaafuu nama tahaa biyya teessaniif jiraadhaa. Biyya teessan irratti immoo abbaa ta'uudhaaf yaadaa. Biyya namaatti irraa yaa'urra biyya teessanitti abbaa ta'uudhaaf yaadaa. Salaamu alaikum.